warri ziyaaduu warra akkam akka ta'e warri ziyaaduu ijoolleen isaanii hundi nama jireenya isaanii osoo hin ta'in jireenya gartee uummata isaaniitiif jireenya Oromootiif jireenya isaanii dhabe waggaa 5 yuunivarsiitii dira dhawaa kan hin baraddetti ittiin ture kan isaanii faamilii isaanii keessaa tokko jechuun hin danda'a mataa kiyyan jechuudha. Bakki isaan Oromoo qaban bakki isaan nama keenya qaban hedduu guddaadha. Keessattuu immoo ijoolluma gartee obboleeyyanuma ilmaan ziyaaduu keessaa hundi siyaan anaaf akka addaatti bakka addaan naa qabdi bakka addaatiin qabaaf rabbi rahmataa godhuu fi jaltaan agarsiisu. Wanta akka tanii reefuu jalatti komentii la barreessee obboleeyyiin teenya ni duutee miti hin duune obboleeyyiin teenya ni ajjeefamte kiliirlii jechuudha adda adda wanni kun ogguma dubbannuuhu adoolessa lama nasiyaan duuteen hin duune nasiyaan ni ajjeefamte rasaasaanii ajjeefamte rasaasa gartee mootummaatiin hashiftaa osoo hin ta'in qaama mootummaan hin beekne osoo hin ta'in qaama mootummaan ajajuun jechuudha ajjeefamte qabxii tana namnummaan maqboota gartee wannummaan kaafnuufu wannummaan dubbannu hunda keessatti ajjeefamuu siin ajjeefamte hubannoo jettu karaa qabatanii barbaada dubartoomaadha. Tabiraa qabxiileen ifaa ifa ka'uudhaan qabanii jira. Ajjechaan nasiyaadhaa guyyaa keessaa poolisiin guyyaa keessaa kan dhuftee hin ajjeefne guyyaa keessaa miti. Sababaa jira. Sababaan ajjechaa nasiyaa kanaa boonni sababa ta'e maalii jettu achi deemnee ilaaluu qabna. Takka faartii jechuudha. Yoo gartee bu'uura irraa dubbiin san ilaalamuu baattee ammas nasitti aansee namni biraa gartee Aminaa biraa ajjeefamuu dandeessi Faatumaa biraa ajjeefamuu dandeessi namni biraa ajjeefamuu danda'a jechuudha wabiin qabu. Wanni chirraa ka'e sun bu'uurri isii maali waan jiru sirriitti adda baafannee beekuu qabnu hundi keenyaaf jechuudha. Namni asirra jiru namni waan kana ilaalu jirus nama hedduudha. Namni gartee sooshaal miidiyaa irratti argu jirus nama hedduudha. Namni quba qaba jechuudha. Wanni tun kiliirilii ajjechaadha. Ajjechaa tanaaf sababa wanni ta'e maalii waan jiru ifaa ifa ilaaluu qabna jechuudha takka. Ajjechaa qofaa miti wanni nama rage amma obboleettii rabbi rahmataa godhuu fi isii qofarratti xiyyeeffannetti jira dhugaadha akka malatti ajjeefamte miidhaan biraatti dhaqqabee jira nama qaama irratee jira nama qaama miidhamee jira kamadaa'e nama uummanni gandarraa buqqee jira guututti qabeenya gubatee jira maatii diigamtee jira sababa kanaan jechuun namni gandaa'ee wanni kun hundinuu osoo gartee akkanaaf kana dambaa baafne ilaalcha keessa galfamuu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan waan arraan tana gartee dubbannu booru gartee qaamni nu deebisuu jiraatillee harkana waan ta'eef jechuu deebisaa harkana jechuudha. Waan arree fi kan gaafatin dhiifnee booru akkatti gaafannu jirtu waan ta'eef jechuudha. Takka takka gaafachuu qabna. Sababni ajjechaan kun itti dhufee lafa Oromooti. Gandas fa'aa guutuun yuunivarsiitiin gandas oomisha irra dhaabamte gandi sun kaasan harkanne ilmaan isaanii hiree barnootaan harkanne carraa yuunivarsiitii dalaguun harkanne gandi sana akka isaan ta'an nu qaamaan ceesoo waan ture ni beekna jechuudha. Kanaaf hayni gartee uummata sanii hundinuu wanni irraa ka'ee bakka irraa kaa'ate lafa isaanii sanii waan ta'e jechuudha. Lafa tana waggaa hedduudhaaf qabatanii akaakorraa abaabuurraa akaakuu dabraa as geessi lafti tun. Lafa san guyyaa keessaa itti falmanii beekadhu amma tun sababa nasiyaan duutetti tun sababa taatee as baate malee namni keenya lafti isaa saamamuun irraa buqqaafamuun sodaachisanii hoggaa gartee jeequmsa itti uumanii hoggaa inni nu gurgurifate firraa gurguru jedhanii gurgursiisuun waan beekamaa dha keessatti nama keenya tooftaa adda addaa jechuudha. Kana naannoo xarafaa nuti beekne jechuudha. Risachiitti gaafan dalagu waan akkanatti hin dalage waan lafaarratti jechuudha. Olti boosachuu waan iyaan takkaa jira. Lafa gartee dur gaafa liizii dura namni nabbaar jirtotaa jedhanii afaan Amaaraatiin akkanumatti waggaatti mootummaadhaaf waa kafala malee kiraan akka ammaa liizii tun hin jirtu jechuudha. Waan kana uummanni xarafa jiru kun fakkeenyaaf ganda tasfaatti uummanni ganda tasfaa akkam keessa akka jiru ifaa ifatti hin beeku tokko tokkotti jechuudha. Uummanni kun yoo gartee bishaan naqachuudhaaf kaartaa fudhachuun fagoo beekatu bishaan naqachuudhaaf hin naqaniif. Karaan dhiyootana dhiyootana bara hin gaddaa dhaqeetiin ture dhiyootana ispaattiin gadda karaan ganda san jechuun dhukkee ganda saniitii fi wanni bu'uuraalee misoomaa akka hin jirtu. Kana wanni gartee ajjecha ta'an sababa ta'ee lafa isaan abbummaadhaan qaban tanarratti kaartaa kan nuuf didanii lafarratti harkisaa turan jechuudha yeroo dheertuudhaaf hanga gartee ajjechaan dhuftutti. Wali sababa ta'e jechuudha. Ammaas ammoo osoo gartee wanni sun bu'uurri sun falan harkatiin osoo nam tokko hin dubbatin san gubbaan utaalanii
gama gumaatii fi waan biraa deemanii jechuudha. Amma nasiyaan ajjeefamuu tanaa'u namni gartee akka mootummaatti namni nasiyaan ajjeefamte olaantummaa seeraa ni kabachiifna jeelleen hin jiru. Waajjirri fakkeenyaaf dhimma dubartootaa fakkeenyaaf dubartiidhaan namni kun dubartiin takka makiinaa turre bee yookaan gartee makiinaa garagalee hin jiran waan takka ta'e adda baafachuu qabdan waajjirri poolisiidhaa komishinii poolisii diriiraa kun waraabessaatu waajjira keenya dhufee gaaromina keenya jira yookaan ammoo hayni jiraachuu irraa jedhee warra sooshaal miidiyaa irra maxxansi miidiyaa adda addaatiin miidiyaa gurguddaadhaan jechuudha. Isaan kun dubartii ulfaa talakkuu garaa qabdu haala ilmaan lama tarasaa sana ajjeefamte. Yeroo sanitti torbaan ishee ajjeefamte san keessa fooramii nageenyaa jenii fooramii nageenya ture diriiraa keessa konferansii ture. Waan takka waa'ee kana namni dubbata kun jiru jechuudha. Deemtanii sooshaal miidiyaa ilaaluu qabdan dandeessan iskiriinshot gooneetiin kaa'an bakka takkatti waan torbaan sun dalagaa turan waajjirri dubartoota maal dalagaa akka ture. Adda kumiyaan qabdantu waajjira dubartoota meeshiin isii goonaan diisabil goote meeshiin isii sigalte waan kanaaf osoo urtee sagalee takka hin ta'in isiin dubartii hukumiyaan gaarantii isiin qabdu maali biroo akka ajjeefamne yoo arraan tana nasiyaa dubbachuu baatte wanti namni ilaalu qabu. Gama miidiyaatiin ijoolleen teenya quba qabdan namoota harka turtan ijoolleen silaa nuti namni keenya gartee yeroo biraa abdatu nama beekadu guyyaan beekan guyyaa gammachuutii miti guyyaa balachuutii miti guyyaa akkanaa kana beeyta. Hogguu balachuu nama hundaa si dhufa hundaa tutturbatee dhufu fedha footoo ka'uuf hundi caljanii tokko sun dubbatiin namni kamitti obboleettii fi maallaqaan jijjiirata yookaan ammoo fedhii adda addaa jijjiirata beekamtii akkam jijjiirata. Hayyee namichummaan gartee beekamtii isaatiif yookaan fedhii biraatiif obboleettii isaa dubbachuu dhabu san ifii isaatiif inni sun wabii maal qaba inni sun boruun akkana ajjeefamne. Anarraan tana yoo dubbatiin dhimma isii kana boru gaafa kiyyaanyuu na dubbata. Hoggaa dubbattuu teetumaa dubbataa jechuudha. Yoo ifii teetii immoo lubbuun qabaannee lubbuu namaatiin dubbattu namni lubbuu ifii hin qabne jechuudha. Kanaaf poointiin jalqaba irratti wanni waan kanaaf ka'umsa maali waan jiru xiyyeeffannaa kan nu qabaachuu namni keenya. Yoo wanni kun rakkoo daangaati moo walii bu'insa daangaati moo direedhaa abbummaa direedhawaati moo gartee waan faamilii dhuunfaa gartee walii bu'insa dhuunfaati moo waan jiru laaluu qabdan jechuudha. Waan kana sagalee jira ammaas namni gandi sanii dubbatee jechuudha kadiiroo fa'aa duratti sagaleen kadiiroo fa'aa ni jirti waraabamtee jirti. Ta'isaan hundaatu tokko jirti. Wanni ganda sanitti himatanii osoo gartee halkan dhufanii guusaan itti seenan himatanii akka nu dhufanii jennaan isin dhiisaadha ganda sanii deemaadha dhiisaa isin jennee. Alaamaan keenya dhiibnee qabeenya keenya dhiibnee isin deemnaa deemaa isin jennee deemaadha. Ni beekan nama jechuudha waajjira poolisii ta'uu bulchiinsa gandaa ta'uu ka gandaa abdii baruu kana jechuudha. Nama maqaan kadiiroo jedhamu se'a sagalee ni jirti. Isa deemaadha jedhanii qabeenya keenya dhiibnee kami deemnaa kun jedhanii isaan qawweetti baran jechuudha. Ganda marsanii qabeenya hunda guban iddatti qabanii wanni dilli kun maalirraa ka'ee jechuudha ka'umsa itti deemuu qabna jechuudha. Hanga ammaallee waan sana namni dubbatan jiru gandatti hin deebine uummanni kun qeessaatti hin deebine. Hayyee ogguu ammaan tana waliin dhaawanii bira kutan booda maatutti aana ol dhufanii ganduma ammaan tana gartee warri nasiyaadhaa mana isaanii kabiraa ganda keessa kan jiru jira horii tanaa kaas jiran kana. As dhufanii buqqaasaniituma gartee nama itti hidhanii gumaan qofalan jechuudha. Waan namni hubachuu qabu jira. Wanni kun waan siyaasaa adda. Laal akkatti namni adda addaa beeku jira. Mee lubbuun namaa tun siyaasaa akkamitti akkuma fedhe utaatu. Hayyee mee siyaasaadhaaf warra aangoorra jirus ilma Oromoo jira ilma abbaa fedhe jira abbaan fedhaa jiraatu. Nama san faarsuun nasiyaan nu deebifti. Nu deebiftu dhaabbatamtaa godhuufi. Garuu namni kan nasiyaa biraa kan duune namichummaan gartee aangoo qabu honuu kan duune wanni gartee haynoo barbaachisuuf kanaa jechuudha. Xiyyeeffannoo keenya kana qabdi ka'umsi kun maali waan jiruuf furmaata argachuu qabdi jechuudha. Ogguma dubbannu waan san maaliif haqa nasiyaa jennee namni isaa jedhan nama tokko jedhan liqambar tokko jedhame jechuudha. Ifaa ifatti jechuun ni jiru. Liqambar sanuu nageenyaa wali bu'isii uumamee tokkotti hidhamee namni jeen jiru waajjira kominikeeshiniitii fi abbaa langaatii fi tokko waajjiraalee haqaa jechuudha. Kan dubartootaas dabalatee. Wanni kun maaliif akkana ta'e waan juuchi deebi'ee ilaaluu qabu namni kan sirriitti jechuudha. Namichummaan sanuu ni bahaatii uummanni nu baasaa jechuun jiranii koottaatii
jecha keessan qaalii kannaadhaa jeniiti maatii yaamanii irra kannisanii jechuudha guyyaa saftiitu moo kana yaamanii. Namichummaan tokkochi nu ba'uudhaaf jechuudha. Namichi ammaan tana akkuma gartee wareega godhaniituma namicha warri silaa yakkasan hojjete warri qindeessi nagaa ba'uu deemaa jechuudha. Hedduun isin dheereessee jira. Talammaffaa qabxii itti aantu qaamni waan kana raawwate kun qaamni waan kana raawwate eenyu hajuu. Fakkeenyaaf yoo humna poolisii adda taate poolisiin addaa tun ajajaa qabdi. Ajajaan isii eenyu ajajaa jechuudha waajjira nageenyaa guututti. Kanaaf akka gartee isiin tun naannoo shanirraa ifaan ifatti ajajamte sagaleen jirtutu wanni si mirkaneessitu bilbilaniiti dhaabaa jeniini hin dhaabnu nama keenya dhoowwitanii jirtanii hunda jeniin. Footoo nama haakama jiru ta dur itti erganii nama waan biraatti dhaawamee haakama jiru. Footoo biraa nama dhaawamee itti erganii tun footoon kijibaa jee hadiroo haasoo hadiroo jira. Akkas jeeni akkasitti dhaabsisan jechuudha kantiibaa dha dawwalee dhaabsisan. Kana jechuun quba qaban jechuudha. Waan galtee qaamni shiftaan dhufee seenee miti. Hin dhaabnu hajuu kun samboota goonee dhufanis qaama mootummaa tokko dhufee akkasitti wal dubbisanii deebi'an osoo hin gaafatamin jechuudha sun osoo hin qabamin seeratti osoo hin dhiyaatin. Wanni kun olaantummaan seeraa wanni jedhamu wanni gartee nageenya lammiilee eeguu jedhamu warri diriiraa bulchu kun wanni biraa tan isaan namaa godhan maaltu jira bishaan namaa kan nuufi kun waan biraati obboleeyyan kiyya dhiigaa irraa faggiidha nama dhiigaa qabu gartee bishaan dhugutti ajamasii galtee tasadaffaadhaa amma yakkamtoota kana seera dhiyeessanii olaantummaa seeraa isa mirkaneessuu itti gaafatamummaa mirkaneessuudha tasadaffaadhaa jechuudha. Qaamni gartee yakka kana qoratee seeraan amma akkuma reefu dubbatan biiti seera qabdi hanga seerri haangoo jiru seerum kanuma dalaga. Haangoo jiru kana jechuudha kanuma dalaga hayni jechuudha. Maaliif heera mootummaa manni fatte buluu jira sanuma dalaga. Sigaltee seerri akkatti kanuma jiru kana dalaga. Seeruma saniinuu qaamni gartee waan kana qoratu qaamni bilisaa dhaabbatee qoratee ajjechaa isiitii fi qabeenya gubatee fi nama madaa'ee fi nama miidhamee fi qeerra nama buqqee fi wooma ta'uu jiru hundaa'uu takka takkatti qaamni qoratee seera dhiyeessu jiraachuu qabaa jechuudha. Seerri tasadaffaadhaa ta'umaa jechuudha. Yoo wanni kun hin godhamne wanni itti gartee wal gubbaa qaban jiru haasoo dhageenyi jira haasoo kadiroon haasoo tokko keessaa bi'ala nutti wanta jedhanii maal wanni kana jedhamtu akka hin jirtu. Keessaa bi'ala nuti jedhamtu akka hin jirtu. Akkuma ilmaan isaatti kadiroon akkuma obboleettii isaatti akkuma haala warra isaatti ilaalee yoo haati warra isaa waa taate kadiroo miti nuti dubbannu dirqama qabnu dubbachuu jechuudha namummaa nu dirqama.